Jirtan daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii Odoorraaf qabnu isiniif dhiyeessinaa oduu waliin an Usmaan Abdulateef. Godina Baalee aanaa Gololchaa bakka Hurriyyaa Jaamtutti loltoonni poolisoota addaa naannoo Somaalee kanneen mootummaa wayyaaneetiin deeggaraman guyyaa dheengaddaa weeraraa uummata Oromoo irratti banuun gabaafame. Lolaa kanarratti poolisoonni Somaalee kanneen lama akka ajjeefamanii fi uummata Oromoo irraa garuu namni miidhames akka hin jirre maddeen OMN itti himani. Usmaan Baayituu dhiyeessa. Loltoonni poolisoota addaa naannoo Somaalee kanneen mootummaa wayyaaneetiin qindaa'uun uummata Oromoo godinaalee Oromiyaa hedduu irratti weerara banaatiin turan ammas yuunifoormii milishaa naannoo Somaalee uffatanii milishoota gandaa of fakkeessuudhaan akka gaara irratti of jijjiiruun uummata Oromoo daangaarra jira weeraraatiin jiraachuun dhaga'ame. Lolli kun kan adeemsifame guyyaa dheengaddaa onkololeessa 14 barkuum 2017 yoo ta'u godina Baalee aanaa Gololchaa bakka Hurriyyaa Booranaa jedhamuun beekamutti dhukaasa jiraattota irratti akka banan maddeen keenya gabaasan. Uummanni Oromoo aanaa Gololchaas weerara diinaan isarratti qiyyaafate kana gamtaadhaan ofirraa qolachuun tarkaanfii ittisaa uummanni fudhatee loltoota poolisoota addaa naannoo Somaalee irraa namoota lama akka ajjeesanii fi gama jiraattotaa irraa ammoo namni miidhame akka hin jirres namni odeeffannoo kana iddoo sanirraa nuuf gabaase Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himeera. Akka maddi keenya kun jedhetti weerartoonni kunneen ammaaf of duuba waan deebi'an fakkaatanillee humna namaatii fi meeshaa waraanaa dabalachuun of humneessanii as deebi'uun uummata miidhuu waan malaniif jiraattonni aanichaa dammaqinaan of eeguu akka qaban ibsuun raayyaan ittisa biyyaa wayyaanee kan naannawa sanitti argamus osoo akka uummanni weeraramaatiin jiru arguu gargaarsi isaan jiraattotaaf taasisan tokkollee akka hin jirres dubbateera. Godina Baalee aanaa Gololchaa keessatti kaleessa jiraattota uummata Oromootii fi Sumaalee jidduutti lola taheen Sumaaleerraa namni lama hin du'e Oromoorraa amma yoonatti namni du'e hin jiru. Kanaafuu lolli sun naannoo Hurriyyaa Booranaa iddoo jedhamtu irratti ture. Lolli lola haalaan oowwaa ture. Haalli naannoo sanirra jiru hedduu haala ulfaataadha. Halkan dhokatanii naannoo san seenanii raayyaan ittisaallee wanni seenee uummata kana naannoo sanitti addaan deebisin jiru. Sumaaleen achi qubatan sun minishaa fi warra liyyuu haylillee halkan dhokachiisanii naannoo san seenaniiti kasaan naannoo sanitti uummata Oromoo wareeranii. Amma ammatti ammoo qabeenyi naannoo sanii badee jaamu nu bira ga'een jiru. Haalli jiru hedduu sodaa. Dhumarratti qeerroon kun dhaamsa uummata aanaa Gololchaatiif dhaameen weerara mootummaan abbaa irree wayyaanee humnoota hidhatan uummatatti duulchisuun jiraattota qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqisaatiin jiru kana walirratti ilaaluu osoo hin taane hawaasni waltumsuudhaan irree tokkoon ofirraa akka deebisan dhaamsa isaa dabarseera. Dhaamsi nuti uummata aanaa Gololchaatiif qabnu uummanni Oromoo naannoo san jiran hundumaayyuu akka wal cinaa dhaabbatanii ifirraa waan kana deebisaniin hawaa maaliif uummanni Oromoo yeroo baay'ee nama tokko yeroo inni taa'ee miidhu taa'ee wallaaluun qabanii uummanni jaarrumaa fi akkasumatti naannoo Hurriyyaa iddoo san jiran hundumaayyuu akka waliif birmatanii naannoo Hurriyyaa rakkoo jiru kana wal bira dhaabbatanii gaafata. Godina Harargee Bahaa magaalaa Wadaatti daldaltoonni tokko uggura cabsuudhaan jimaa hin cabin gara Bombaasitti fe'aa jiraachuun dhagahame. Abdiilleen seera haree baasuun jimaan tokkolleen Awwadaa irraa gara Jijjigaa akka hin seenne ugguree jira. Mootummaan naannoo Somaalee harka lafa jalaatiin bulchiinsa magaalaa Awwadaa waliin walii galuun jimaan gara Bombaasitti fe'amaa jiraachuus maddeen saaxilan. Absalaam Hassan akka ta'amtu dhiyeessa. Dhiibbaa mootummaan naannoo Somaalee dhalattoota Oromoo naannichaa keessaa jiraataa turan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqisuun irraan gahaa ture waliin wal qabate humna dinagdee uummatni Oromoo naannicha irratti qabu agarsiisuuf uggurri jimaa kaayamee ture. Keessumattuu jiddugalli daldalaa jimaa Awwadaa irraa gara Bombaasitti akka geeddaramu yaalii godhamaa tureen wal qabate uggurri kun kan cimee ture yoo ta'u yeroo ammaa daldaltootni baay'een uggura kana cabsuun jimaa hin cabin Awwadaa irraa fe'anii gara Bombaas geessaa jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himan. Mootummaan naannoo Somaalee caasaa mootummaa bulchiinsaa magaalaa Awwadaa waliin harkaa walitti naqachuun uggura cabsanii jimaa hin cabin Bombaasitti erguun kaayyoo uggurri jimaa kun taa'eef cabsuu bira dabree jidduu gala gabaa Awwadaa irraa gara Bombaasitti geeddaruu harka lafa jalaan milkeessaa jiru. Akka yaada madda kanaatti kantiibaan magaalaa Awwadaa obbo Nuuree Qamar kan jedhamu abdii illee waliin hidhataa sanyummaa nama qabu ta'uu eeruun namni kun waraana raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii federaalaan deeggaramee jimaan gara Bombaasitti akka fe'amu taasisaa jira. Qaamni kana keessa hojii qabu akkuma beekamu bulchaa magaalaa Awwadaa Nuuree Qamar kan jedhamu sabni isaa saba Somaaleeti. Yeroo harka lafa jalaatti wal quba qaban abdiin jedhamu akkasitti وأنا قبل security dan ini tu benda berbeza dengan itu besar dan lain sebagainya
Anggo risala asanti kentama ke rumah itu sudah an hajuna di bawah itu lagi sekali. Itti fufuunis maddeen mootummaan naannoo Somaalee kanarraa ka'uun konkolaataa jimaa cabee fe'ee awwadaa irraa magaalaa Jijjigaa seenu hidhaa waggaa 5 fi qarshii 200,000 akka adabamu murteessuu eeruun mootummaan naannoo Oromiyaas daldaltoota jimaa abbootii qabeenyaa konkolaataa fi konkolaachiftoota jimaa hin cabin gara naannoo Bombaasitti imalchiisaa jiran irratti seera wal fakkaataa labsuu qabaa jedhan. Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaa warri gocha barbaadee namni shirkii abdiin namni shifeerriin ajii fi ajiin dimaa wada ture uummanni sun gaskisan shifeerrii hidhaa mishirii fi marinaan hidhaadha maallaqa kuma 200 qaxxaamaa fi ajiin hannabaasee ture kanaaf namni dimaa wada fuudhee dindiin jechuun karaa Somaalilaandii itti gabee qabiyyee jechuun bombaan keessaa baasee Karamu silaatu rumah Oromiyaatti namni biyya Oromiyaatti bichaadhi cuma Bombaasitti buutiin yoo fi Oromiyaa keessa fudhee gobboon fotoo deemuu akka qabamu taate makiinaa ta'ee shifeerrii isaan kana qabajaafii Oromiyaanis ilaala fudhatuuf firmaadha. Itti fufuunis jiraataan magaalaa Awwadaa yeroo ammaa jimaan magaalaa Awwadaa irraa humna waraanaan deeggaramee gara Bombaasitti geeffamaa jiraachuu fi Uggurri jimaa irraa kaa'ame laaffachuun magaalaan Awwadaa amala durii jijjiirattee qorriinsa agarsiisaa jiraachuu himanii qeerroon naannichaa fi poolisootni Oromiyaa qindoominaan eegumsa isaanii cimsuun uggura kaa'ame kana milkeessuu qabu jedhan. Qeerroon godina Harargee Lixaa aanaa mi'eessoo fi naannawa Asaboot Araddaa Odaa Qananii deeggarsa hawaasa keenyaa kanneen qe'ee fi qabeenya isaaniirraa mootummaan naannoo Somaalee abdiilleedhaan buqqaan qubsiisuudhaaf gargaarsa wantoota barbaachisoo ta'aniin uummata keenya cinaa dhaabbachuuf deeggarsa adda citiinsa hin qabne taasisaa jiraachuu maddeen gabaasanii Faayizaaliyaas dhiyeessa. Qeerroon Harargee Lixaa aanaa mi'eessoo fi naannawa Asaboot Araddaa Odaa Qananii deeggarsa hawaasa keenya kanneen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa mootummaa naannoo Somaalee abdiilleedhaan buqqaan deebifnee qubsiisuudhaaf gargaarsa wantoota barbaachisoo ta'aniin uummata keenya kanneen cinaa dhaabbachuuf deeggarsa adda citiinsa hin qabne taasisaati jirraa jaan. Hanga ammatti koreen qeerroo Araddaa Odaa Qananii akka jettutti gargaarsi walitti qabame qarshii 13,500 akkasumas qorqorroo luukii 90 binnee amma Odaa Qananii irraa gara mi'eessootti imalarra jirraa jaan. Itti dabaluun jiraataan naannoo kana tokko akka nuuf odeessetti deeggarsi keenya hanga lubbuu teenya dabarsinee kan nuti itti fufuu qaba. Yeroo obboleeyyan keenya qe'ee fi qabeenya isaanii gadi dhiisanii roobaa fi aduun waadamaa jiran kanatti ciifnee rafuudhaaf ijji teenya shilmii hin qabdu. Onnee oromummaatu nu buta waan ta'eef arraa fi borullee isaan cinaa ejjechuun uummata keenya kanneen seeraan ala mootummaa abdiilleetiin buqqaan kanneeniif dagalee ta'uu qabnaas jaan. Haaluma kanaan qeerroon magaalaa Ciroo fi naannawa ishii deeggarsa hawaasa keenya kanneen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa shira mootummaa naannoo Somaaleetiin buqqaaniif haaluma gammachiisuun hawaasni aanaa tanaa irratti hirmaachuu dubbatan. Kun kanaan ta'eesuma jiruu godina Baalee aanaa Agaarfaa fi gandoonni naannoo san jala jiran hundi gara daawwee qaachan dhaquudhaan gumaacha qarshii 50,000 fi midhaan kumtaala 40 gumaachan. Akkasumas qeerroo fi manguddoon aanaa Agaarfaa hamilee poolisa Oromiyaa jechuudhaan konkolaataa keessatti fedhii isaan irratti hundaa'uun yeruma san qarshii 10,000 guuruudhaan poolisii Oromiyaatiif kennan. Manguddoonni haasawa taasisan deeggarsa kana keessattis akkana jechuun dubbatan. Hattuu wanti balbala cabsituuf waan mana keessaa hatuufi diinni daangaa Oromiyaa cabsu Oromiyaa saamuufi nuti gargaarsa namaa caalaa gargaarsa rabbiiti barbaanna. Rabbi nuuf kadhadhaa jaan. Ajaja poolisii Oromiyaa dhagahuu qabnaa jechuun eebba xumurani. Dhuma irratti dargaggoonni yaadanuuf kannan warreen qabeenya isaanii dhabanii dhufaniin wal abdanna cayaa gaafa rakkoo qofa osoo hin taane nuti Oromoon gammachuu teenyas wajji qooddannee injifannoo goonfannaa jechuun hawaasa keenya kanneen jajjabeessuu irratti argamu. Nutis gama keenyaan isaan galatoonfachaa hawaasni keenya kanneen qeerroowwan kanneen fakkeenya godhachuu akka qaban abdiidha qabna.
Barattoonni yuunivarsiitii madda walaabuu mootummaan wayyaanee basaastota hedduu leenjisee mooraa teenyatti naquun shiraa nurratti dalagaa jira jechuun dubbatan. Barattoonni kunniinis qeerroo sabboontota fakkeessuun callee alaabaa adda addaa naqatanii barattootatti dhihaachuun dabaa bobbahamaniif san galmaan gahuuf yaalaa jiraachuun himame. Garuu barattoonni odeeffannoo tana dursanii argachuun cimsanii akka eeggatan beeksisanii. Mamma Fantaalee dabalata qaba. Mootummaa wayyaanee sodaa qabsoo uummanni Oromoo keessaa fi alaa wal qabatee sochoosaa jiru kanaan muddamee kirkiruun shiraa fi daba hedduu xaxaa jiraachuu maddeen keenya gabaasan. Kanuma wal qabatee haalli yeroo ammaa yuunivarsiitii madda walaabuu keessa jiru hedduu sodaachisaa ta'uu barattoonni yuunivarsiitichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Akka yaada barattootatti yeroo ammaa kana mootummaa wayyaanee basaasota leenjisee iddoo garaagaraatti bobbaasaa jira. Akkasuma mooraa yuunivarsiitichaatti basaasota baay'inaan ramaduun barattoota irratti miidhaa dhaqqabsiisuuf yaalii guddaa gochaa jiraachuudha kan gabaafame. Haalli yeroo ammaa of eeggannoo fi aarsaa guddaa kafaluu nama gaafata. Nutis kana bareechine beeynam waan kana argaa ija teenya fi keessa beektota hedduutu ragaa qabatamaa wajjin akka of eeggannuuf nu dhaamaa jira. Basaastonni kunneen uffannaa fi haalli jira qabsaayaa qeerroo of fakkeessu. Isaan keessa callee bifa alaabaa adda addaa godhachuun sabboontota fakkaatanii barattootatti dhiyaachuun shiraa fi daba ergamaniif san galmaan gachuudhaaf socho'uu irratti argamu. Kanaaf barattoonni keenya gochaa akkanaa kana tooftan irraa of qusachuun of eeggannoo akka goonu jechuun barattoonni yuunivarsiitii madda walaabuu dubbatan. Itti aansunis gidiraa mootummaa wayyaanee qabsoo Oromoo haala anfiniinaa jirtu gufachiisuuf xaxaa jiru tana bakka hundattuu akka hin milkoofneef hawaasni Oromoo cimsee of eeggachuu akka qabus beeksisan. Kana malees ilmaan Oromoo yuunivarsiitii garaagaraa keessatti argamtan gochaan shiraa kan akka amma yuunivarsiitii madda walaabuutti raawwatamaa jiru isin irrattis raawwatamuu waan maluuf dursitanii of eeggannoo akka gootan jechuun barattoonni kun dhaamsa dabarsan. Dhohiinsa boombii kaleessaa Soomaaliyaa magaalaa Maqdishootti dhaqqabeen lakkoofsi namoota dhumanii gara 276tti ol guddatee jira. Balaa boombii Maqdishoo naannoo Zooppee jaamtutti ta'e kanaan namoonni 276 kan du'an hoggaa ta'u kanneen biroo 300 caalan madaa'anii jirani. Balaa ulfaataa lubbuu lammiilee hedduu galaafate kana hangammaatti qaamni itti gaafatama fudhatee jiru. Biyyoonni garaagaraa balaa hamaa biyyattii mudate kana ilaalchisuun gadda isaanii labsaa kan jiran hoggaa ta'u pirezidaantiin Soomaaliyaa Mahammad Abdullahi Farmaago ammoo gadda guyyaa sadiif labsanii jiran. Mootummaan Turkii ammoo kanneen madaawan simattee wal aanuuf if qopheessuu beeksifte. Ministeerri fayyaa Turkii gara Maqdishoo dhufuun namoota madaawan gara biyya isaaniitti geessuu irratti argamanii gaafatama mootummaatiin awwaalaman. Haleellaa hedduu biyyattii keessatti ta'e keessaa inni kun isa miidhaa ulfaataa lubbuu namarra geessise akka ta'es sabaa himaaleen gabaasaa jiranii. Badrii Yusuuftu gabaase. Baay'inni uummataa fi hanqinni roobaa mudate laga guddicha Abbaay miidhaa akka jiru himan. Wal dorgommiin bishaan kanatti fayyadamuuf taasifamu dabalaa dhufuun ammoo lolaa biyyoota jidduutti kaasuun mala sodaa jedhus uumeeti jira. Badrii Yusuuf gabaasaa BBC'n qindeesse akka itti aanuttis ni fudheessa. Lagni addunyaa keenyaa dheeraa fi guddaa ta'e laga Abbayyaa rakkoon mudataa akka jiru himame. Akka gabaasan BBC Piiltar Shiwaarziistiin jedhutti baay'inni uummataa fi jijjiiramni haala qilleensaa jiru laga Abbayyaa irratti miidhaa fidaa jira. Gama biraatiin lagni lammiilee biyyoota hedduuf madda jireenyaa ta'e kun biyyoota jidduutti lola kaasuu mala sodaa jedhus uumee jira. Itoophiyaan laga Abbayyaa irraa humna anniisaa gigaawaatii 7 oomishuuf hidha guddicha Abbayyaa eegaluunis hariiroo biyyoota fayyadamtoota bishaan kanaa tahan jidduutti gaarreeffannaa uumee jira. Biyyoonni laga Abbayyaa jireenyaaf qaban Itoophiyaan waliigaltee bara 1959 cabsitee hir'ina bishaaniif nu saaxilte jechuudhaan yoo komatan Itoophiyaan garuu waliigalteen sun wayita Itoophiyaan humna hin qabnetti waan raawwatameef mirga biyyattiin laga Abbayyaa irratti qabdu kan sarbee jechuudhaan qeeqa qabdi. Akka gabaasa kanatti hanga yeroon bokkaa gahee roobutti lagni Abbayyaa bishaan dhugaatii fi madda misoomaa garagaraaf kan oolu 80% gumaacha. Lagni Abbayyaa argamni isaa Itoophiyaa fi maddi isaa hora xaanaa ta'e kun bosona keessaa amna dheeraa qaxxaamuruun haroowwan hedduu ifitti dabalee yaa'a guddaa ilaalan qalbii namaa hawwatu uumee dhangala'a. Laga guddicha Abbayyaa adii kan Afrikaa bahaa hora Viktooriyaa irraa burquun Suudaan Kaartuumitti walitti makaman. Garuu baay'inni Abbayyaa adii kan baha Afrikaa muraasa akka ta'es gabaasni Piiltar ni mirkaneessa. Roobni Itoophiyaa yeroo isaa eegee roobuu hanqatuun isaa fi kun ammoo rakkoo cimaa akka ta'es akeeka gabaasni kun. Keessattuu yeroo arfaasaa keessa bokkaan walitti fufiinsaan roobaa ture amma garuu akka durii miti. Bokkaan sanuu yoo roobe lola cimaa uumuun biyyee toonii miliyoonotaan haxaa'uun biyyaa baasa. Haalli uumamu kunis
qonnaan bultoota lafa albuuda qabeessa tahe dhabsiisuun hiyyummaaf isaan saaxila. Baay'inni uummataa dhawaatan dabalaa deemuunis gogiinsa uumuu dabala. Akka sababattis namoonni lafa qonnaa ijaarsa garagaraa fi qoraaniif jecha muka ni ciru. Sababa kanarraa ka'uun haalli qilleensaa yoo jijjiirame naannichis balaa hongeef akka saaxilamu taasisa. Gatiin midhaanis dachaa hedduun dabala. Kana dadhabatuun lafa duraan irra jiraataa turan irraa uummanni buqqa'ee gara magaalaa fi biyyarraa baqatuufis madda rakkoo cimaa isaanitti ta'a. Lagni Abbayyaa akkuma dheerina isaa rakkoon isaatis cimaa deemaa jira. Gabaasan BBC Piiltar Shiwaarziistiin qindaa'e. Tolee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu naraaf qopheeffanne tana fakkaatti qophiilee OMN hafan